مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا daawwattoota madrasaa sabaa sheer sabskraayib laayik godhuu hin dagatinaa. madrasaa kana guddisaa bakka namni quraanatti qara'uu mindaatti argattu warri galmaa barbaadan lakkoofsa mata duree irratti nu dubbisaa. أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسين صوتا مدرسة صباح كن درسي أفرفا برسيسان كيسان غرا درسي أفرفات دربا إسنين جديس دركات درسي أفرفا جيسانير تتانان قطة درسي أفرفا وجين ترتي غاري إسنين جنة أبليين كي يوسو أبدين مراني كاروران كايوران مرتفة يقراتنا بديسن الراقبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم برنوتا مدرسة صباح الرئيس نيف دربو خا أفرف فاداتي مدرسة صباح تيجا قلماو داف أكما بيكامو لكوفسا كان قلماو دنتي سو واتساب الرتي وخن درسي أفرف فاتي يجور ورخ دربي درارا دربي في درسين أفرف فاكينيا يوكين برنوني أفرف فاكينيا خغويا هرا أولي قدي دبسو تهاججول إيجا وجينها إلال بري فمنكم مال جرا برنوتا أفرفا qubee afaan arabaa kan akka of madaaltuuf gadi gara olii barreeffamee jira. Egaa gabaabamatti barnoota darbe keessatti qubeelee sirrii addaan baafattee taanaan kun sin dhibuu jechuudha. Kuni alii fi kun baadha kun taadha. Garuu asii ol qaraata osoo hin taane riikardii gootanii keessaan na erguu qabdu jechuudha. Keessaan na erguu qabdu. Riikardiin waatsaap irra ta'uun filatamaadha. Barnoonni telegiraama irratti illee ta'u bakka fedhatti yuutuub irratti illee ta'u. akkamitti ka dubbistu na wajji ilaali. Yoo kana osoo isa duraan laalin adda baafattee sirrii dubbisuu ka dandeesse taate qubee afaan arabaadhaa khalaas adda baafachuuf waa xiqqoo malee wanni si hafe hin jiru jechuudha. Si galami? Kun yaadha, kun yaadha, kun hamzaa, kun laam aliifi, kun haadha jettee asii gadi hanga aliifitti ofii keeti. An amma sitti himuun maanaan qabu maaliif? kaayyoon isa duraarraa baratetti yoo ta'e asirratti adda baafachuudha waan ta'eef kana adda baafattee nutti ergitaa jechuudha. Egaa barnootuma afuraffaa keessaa inshallah nu gaarraan tana kanumaaf darsiin keenya afuraffaa kanuma haa ta'u kanumatti haa dhaabnu. Maaliif jennaan inni kun yaadha, kunis yaadha, kuni hamzaadha, kun laam aliifi jalqabaa kanaan isiniif himemi. ittiin abalu jettanii asii kana naa ooftu jechuudha. Asii kana garaama afaan arabaadhaati. Kuni gayni, kuni ayini, kuni zaadha. Akkasitti fixxanii hanga aliifitti dubbistanii riikardii waatsaappiidhaan naa ergitu jechuudha. Kana osoon dogongoriin ka gootan yoo taate qubee afaan arabaa sirriitti adda baafachuu jalqabdanii darsii shanaffaadhaan walitti deebinaa. Darsii shanaffaatti osoo kana hubatin akka hin dabarreen dhaamsa kiyyaa. برانا فينا قرآن ربي قرأت مليه هندي سنان سنين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي شر warri miseensa madrasaa sabaax taatan lakkoofsa madrasaa sabaax irratti barreessitanii erguun dirqama tahaa kanatti. Egaa madrasaa kana sabskiraayib sheer laayik godhuun akkasumas miseensa tahuun guddisuu hin dagatinaadha. qur'aana rabbii qara'aadha. of hin tuffatinaa. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.